Ministeetiin leenjii fi qorannoo seera Oromiyaa guyyaa dubartoota addunyaa Maarchii 8 hojjettoota mana hojichaa waliin kabaje. Seenaan guyyaa dubartoota addunyaa waggaa waggaan guraandhala 29 yookaan Maarchii 8 kabajama. Seenaan kun sochii mirga dubartootaa walqixxummaa fi haqa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, sochiin kun kan eegalame dhuma jaarraa 19ffaa fi jalqaba jaarraa 20ffaa keessa yeroo indastiriin bal'achaa ture himama. Ministeetiin leenjii fi qorannoo seera Oromiyaas guyyaa dubartoota addunyaa yookaan Maarchii 8 bara kana dhaadannoo sagalee dubartoota walqixxummaa fi badhaadhina biyyaaf jedhuun bakka hooggansi olaanoo instituutichaa fi dubartoonni mana hojichaa argamanitti sagantaalee garaagaraatiin kabajee jira. Daayirektarri olaantuun instituutii leenjii fi qorannoo seera Oromiyaa adde addunyaa Ahimad ergaa dabarsaniin baga guyyaa kabaja dubartoota addunyaatti isin ga'ee jedhanii guyyaan kun sadarkaa addunyaatti yeroo 115ffaa akka biyya keenyatti marsaa 50ffaa dhaadannoo sagalee dubartoota walqixxummaa fi badhaadhina biyyaaf jedhuun kan kabajamu ta'us dubbatan. Guyyaan dubartoota addunyaa akka addunyaatti guyyaa bara 115f kabajamaa jira. Akka keenyatti immoo waggoottan 50 kana keessatti kabajamaa ture. Kan bara kana sagalee dubartoota walqixxummaaf badhaadhina biyyaatiif yaada jedhuun kabajamaa jira. Ammas deebi'ee baga guyyaa kanaatiif isin ga'ee jechuun barbaada. Guyyaan dubartoota addunyaa kabajamuun isaa dubartoonni dinagdeedhaan, siyaasaan, haqaa fi itti gaafatamummaadhaan akkaataa itti mul'isuun danda'an agarsiisuuf ta'uu himan. Guyyaan kun guyyaa dubartoonni addunyaa akkaataa barbaachisummaa isaatti gahee guddaa, dorgommii guddaa dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, hawaasummaa keessatti, hojii hojjetan keessatti akkaataa barbaachisummaa isaatti akkaataa itti hojjetan kan itti ifoomsee fi itti ifoomuu danda'u keessaa guyyaa tokko waan ta'eef guyyaan kun akka salphaatti kan kabajamu akka hin taane beekamuu qaba jechuudha. Dubartoonni hawaasa kamiyyuu keessatti bu'uura maatii fi misoomaati. Maatii ijaaruu keessatti, dhaloota barsiisuu keessatti, akkasumas hojii mootummaa fi dhaabbilee adda addaa keessatti gaheen dubartoota guddaadha. Kanaafuu kabajaan isaanii dhimma dubartoota qofaa kan oolu osoo hin ta'in dhimmoota hawaasummaa hundarratti fi dhimmoota barbaachisoo kamirratti dubartiin hin dandeessi. Karaa kanaatiinis gahee ishee bahachuu hin dandeessi waan ta'eef ammas deebi'ee baga guyyaa kabajaa irraatiif isin ga'ee jechuun barbaada. Saganticha irratti kan argaman pirezidaantiin mana murtii olaanaa federaalaa aadde Lalisee Dassaaleeny dubartoonni hacuuccaa kallattii hundaan irra ga'e irraa bilisa taasisuuf guyyaa yaadatamu ta'uu himanii yeroo ammaa dubartoonni hirmaannan isaan gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa keessatti qaban dabalaa dhufuu siman. Guyyaa har'aa kana kabajamu kanaan dura dubartoonni seenaa akkamii dabarsanii dhiibbaa maaliitti isaan irratti uumamaa ture, amma sadarkaa amma dubartoonni irra jiranii fi wantooti darban maal kan jedhu sana yeroo itti mari'atamaa turedha. Keessumaa guyyaa har'aa kana dubartoonni gara hooggansaatti yeroo dhufan maal keessa darbaniiti, ulaagaalee akkamiiti kan isaan guutuu qabanii, yeroos immoo gara hooggansaa erga dhufanii boodas immoo akka mudannaatti akka chaalenjiitti maaltu isaan mudata kan jedhutu kakka'aa ture. Tokkoon dubartootaas ilaalcha nan danda'a jedhu gonfachuun tattaaffii irraa eegamu taasisuu akka qabanis ergaa isaanii dabarsan aadde Laliseen. Dhugumaan hojii kamiyyuu dubartoonni dandeettii hojjechuus kaka'umsa hojjechuus qabu. Uumamumaan iyyuu hojiin tokko abaluu fi hojiin tokko abaluu fi kan jedhu hin jiru. Hundumtuu walqixa waan ta'eef hunduma isaa hojii kanas dubartoonnis hin danda'u kan jedhuun kan hundumtuu kana qabachuu kan qabu jechuudha. Waltajjicha irratti dubartoonni qormaatawwan hedduu keessa darbuun otoo dubartummaan isaanii isaan hin daangessin sadarkaa irraa amma gahan hirmaattotaaf muuxannoo isaanii itti qooduun sagantichi goolabamee jira.